Jawar Muhammad ammoo miidiyaan EBS fi faanaan dhaqee lakkin ta'uu gartee ka'anii uumadhe jira. Miidiyaa Oromootu jira, miidiyaa Jawar Muhammadtu jira, miidiyaa warra Minisootaatu jira, miidiyaa gartee ummata Oromootu jira. Sanuma naafiddan malee osoo jiru miidiyaa kanarratti ka afaan mootummaatiin haasa'u, ka afaan Abiy Ahmadiin haasa'u, ka afaan Shimallisiin haasa'u, ka afaan Alamuu Simeetiin haasa'u kana hin barbaadu. Kiyyuma naafidaa miidiyaa qabaa akka Oromootti qabsaa'ee akka gootaa akka Waaqoo guutuu akka gartee jaarraa abbaa gadaa akka Baaroo Tumsaa akka Taaddasaa Birruu uf ta'ee qabsaa'ee miidiyaa ana ta'u qaba, miidiyaa na fakkaatu qaba. Miidiyaa kiyya naafidaa malee miidiyaa keessanitti ibsan kennu jedhee galatoomii jennaan. Jawar Muhammadiin goota gaafa xiiqii nukuleerii qabsoo Oromoo miidiyaan dhaqee kaleessa oduu irraa fuudhuuf bakka miidiyaa dhaqanii waan nama ajaa'ibu miidiyaan isaan qabatanii dhaqan tokko EBC dha. EBC ka addunyaa tanarratti waan Oromoo dabarsuu hin barbaannetu irra Jawar fuuldura dhaabate. Maaliifi ilaalchi naftanyaa yeroo Oromoon cidha qabdu isiin hin bootti, yeroo Oromoon taaziyaa qabdu immoo isiin cidha dhaqxi. Akkasitti rabbii wal jala nu dabarse. Nuti isaanirraa gammachuullee irraan eeynu, sappoortumaallee irraan eeynu, dhaba namaallee hin qabnu waan jennuun gartee miidiyaa sanii miidiyaa qabnaa jennaan kumaatama dhugatu dhabame malee. Jawar Muhammad ammoo baay'ee nu boonse. Jawariin takkaayyuu itti qaanfannee hin beeynu. Nama gartee goota Oromooti. Goota onneen miliyoona 70 keessaa duttu Jawar Muhammadi. Hedduu haa galatoomu. Jawaaba waan inni deebiseef isin himuu barbaada. Ka dhaga'ee fi kan dhageen illee tokko itti koflee Jawaari. Ani miidiyaa qaba. Miidiyaa uummata Oromoo qaba. Miidiyaa gootawwan Oromoo qaba. Miidiyaa qabsoo Oromoo qaba. Miidiyaa gartee akka ABO'titti haasayu qaba. Miidiyaa finiinaa qaba gartee miidiyaa goota gangalatee osoo mootummaan hin hayyamin gangalatee miidiyaa gartee akka allaattiitti qilleensarra bararaa Oromiyaa dhufee qilleensa Oromiyaa bilisoomsee gale gootummaa ofiitiin Jawaarii fi qabsoo Oromootii fi gartee kaayoon Oromoollee gara biyyaatti deebite. Kaayoo ofii guttatanii dhufan miidiyaallee qabatanii kiyyuma sannaa fidaa kiyya o'aasan nikuleerii qabsoo gaachana uummata Oromoo OMN naa fidaa jedheen Jawar galatoomii jennaan waggaa kuma jiraadhu